Diimaa labu waan takkasii ma dhaggeeffadhu amma mucaan tokko irra guddaa amma obboleessi amma ka'aa buttaa kurree fudhufee hoggaa maqaa si dhadha'uu warra tiraaka of munaamin ja'a. By the way warreen viidiyoo kana ilaaltan Ameerikaa keessatti warri hujii bareedduu qabu warra tiraaka ofu tanan isiniif hima. Diimaa labu tiraaka kaampaanii mataa isaa qaba. Caffeeraafis tiraaka mataa isaa qaba. Jarri kun warra doolaara 5,000 haga 10,000 dalagatu ji'atti doolaara 10,000 ol. Warra qabeenya qabu warra dhugaadhaan mootummaarraa maallaqa hin feene tan akkana naa hubadha ani tiraakanoo ofu garuu haqa jirtu dhugaan isiniim. Caffeeraamis illee gaafaan wannaa dhaqee arge jireenya isaa maasha Allah rabbiin itti haayida'u. Marchediis oofa diimaa labu jireenya bareedaa qaba alhamdulillah rabbitti si haayida'u ammallee si galee ani illee hanga hiyyattiif nan qadha si galee niin beeyna tana ban numa beeyna sabal'uudha ijoollee takka waan dalagaa warra mee hangaasaa nama inni gargaaru laali hangaasaa nama inni gargaaru laali bakka gargaarsa inni keessaa mul'atu bakka gargaarsa inni keessaa mul'atu bakka maqaatti harkatan qofa keessaa gargaarsa mul'ata deemaa diimaa labuutii fi falmataa ibiroo bakka goofandiin banamtu hunda jalaa maqaa isaanii dhaba arraa miti beeka arra gaafa qolqoleen isin feesbuuka banattanii qolqoleen feesbuuka banattee kana boodaa miti dur osoo namni dillee asirra jiru kun feesbuuka irra hin jirre gargaarsa jala deemaa dhaqaan ulaala bakka oromoon toli ka'umtu dhaqaan ulaala nuti nama if bira dabree oromoo gargaaru malee nama gargaarsa mootummaa eeggatullee miti quuqama sabaatu nu haasus falmataa ofirratti wan dukaana mataa isaa qaba nuti akkuma inni nu isinitti hime jechuudha doktorri qixa keenya meekin godhu warra boonnee jiraatu nama 2019 lama ulaa duraa qabu 2019 zero mileage pick up truck $50,000 pick up truck diimaa labu mee amma waan gootu nama ulaa duraa qabu amma gaa buttaa afaan imma nama gartee ni jiraa miti koshee akka isaa kana isa nuti fani itti goona haasoo keenya ka dur originaala san haasonni originaali ka dursan badee jira amma haasoo akkasii san nu haasawaa enjoy itti goona nuti hogguu inni asirraa haasa'u beekte inni immoo yoo isaatti jabaafifta nuti intas itti jenna gartee biyya nu yaadachiisa anamma hogguu takka takka gun biyya yaade maalin godha muuvii shee maarkee tokko faan dhaqee seenee ilaala biyya na yaadachiisa lafa biyyaatii fi akkaataa namni biyyaa jiruuf jireenya warra biyyaa san agarsiisa akkasitti yaada ba'a amma hogguun as jiru video kabutati la la bumbi adi bo fede amma dhiisiiti amma si gaati ni beeyna nama makiinaa isaa hantuuni keessa dhalee fi nama makiinaa qulqulluu akka makka of jireenya bareedaa jiraatu oromoo keessa sibo kabutaa shokora bar nama jiru mataa isaan qabde bar amma tara keessa dhiis laala amma personali keessa baanu personali keessa bayyinuma personali keessa bay personali keessa bayti yarra dubbanna amma carraa nama biraati fi kanna qoy dabla kala makanne cufa